Biqiltuu qumbiin jedhama ana ilfatarraan dhufe. Waaqayyo waa baay'ee naa godhe walumaan isaa dubbatame iyyuu dhumu. Dhibee sammuuti dhibee mataatiin qabame amma erga naqasaqasuu jammare gara waggaa lamaati. Bara kana keessa immoo sirumayyuu natti butee iddoo du'aatiin naga'ee. Kanaanani hospitaala Amboos gisee lama dhaqeeraa baasii baay'ee baaseeraa furmaataan arganne. Mataa koo na dhukkubaa sammuu matum koo na hiiteessaa gurra koo keessa na nyaata. Boqonnaan qabu waan godhadhu akkanaaf akkana garagalee nama laalu midhaan nyaadhu buna sirumayyuu dhugu. Kanaanani dhufe bakka kana na fide. Yaa Waaqayyoon jedhe ani abdiidhaan dhufe baay'ee rakkadhe namanitti maddu sin qabu rakkoon koo baay'eedha midhaan hawwee buna hawweeraani. Yaa gooftaa maallaa malta dheenga jedhee biyyoodhum kanaala sanatti qabadhe. Kanaan waan akka tiifuu wayii sammuu koo kana keessatti gurra koo kana keessatti waan akka tiifuu wayii natti tiife. Kanaanan boqonnaa argadhee toon itti gammaduu galee naan galus nyaata naaf kennanii buna naaf kennanii. Calqabaa kaasee nama sadaffaatti xumuree buna kana nan dhuge biddeena koos nan nyaadhe. Kanaanani bakka kana jiraadhe torban lama erga dhufe jechuudha. Amma ergasii akka biraan nyaadhaa duraan irriba rafeen beeku kun akkamattan hirkadhee taa'a girgiddaatti. Ergasii irribas nan rafee midhaanis nan nyaadhe. Kanaaf Waaqayyo hoolmaa baay'ee naa godhe bakka namni du'atti na eegetti gooftaan immoo jireenya naa laate biddeenas nan nyaadhe fayyinas nan argadhe. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi mee Waaqayyoon.